nadhagee ani dinnicha xabbisatu jira isa waliin haasawaan dinnicha xabbisatu jira rabbii kiyya gubachuu kiyyan arkinaan reefu amma maaltu na iitee jeeksitaan kunoo zeetiin akkamitti beekne dhaabat okkee naagalee ati amma gubachuu hedduu beekne gubachuu kiyyan information nagahee jira beekuu qaba waan ufi tareessi waan fi sari waan fi bara rachaadin Allahumma salli ala Muhammad no beekuu qaba beekuu qabda tu bisichi dinga gas baafat waan ufi sari no ማወቅ ነበረብህ እንዴ አማስ waan ufi taree ragay waan ufi Hai. Lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? ነገ Gurta ibsa my biro, my abba warra Fadilo, my sister. hi brother How are you? Eh? Who is your brother? Sika. no hada faate inta maalas laal anaafisin brother jennee wal yaamna rifeensi keenya waan asti muranneef amma dura ዋኑ ፊቆ Ya, ibsaadhaan illee brother jedha, makiidhaan illee brother jedha. anin jenneen isaan hay Ibsaadhaan ati hin jenne kaanatu iyyuu brother jedheen. eefa akkasitti hime ዋኑ ፊቆ Wayyee. ሬፉ አሬቲ ሚጫ ጢቃ ቶኮ ጆሌት ኤርጊ Ati rabbi yaditi Fadilo maal bararraaqa akkana taate immaamman si aditi daa'imni kaleessa tuufi harkaan tolchite si ari'a. Maal sila mooyatamaa ta'uu maal yeroo hundamaa barbaachise. Haaraan rabbi xankar jedhe haayyaane dhiira xankar jedhu barbaada bar dhiirri usuu du'aaru iyyuu bar kolfaa dhiirri maal taate atin. አመ ሚጫ ጢቃ ሚጫ ጢቃ ሆነሞ ሚጫ ጢቃ ሆነ አርከት ላደ ካዋል jirta bar maal sila bar silaalaa ture makiinaa keessa silkii makiiti maal fiidda qoyi. warriidha dhugaara gaanuna Haati bara ija kanaan namni wayii garaa gubbanna dhufee haati maana haati faatee tuni niitii xiyya turte yookaan ammoo jaartii xiyya turte kana dura gisee sinya dhabar harka itti kennite harka kiyya fuutee itti kennite harka isaa keesseetu maal numa baafattaa bara. waan kana ajaa'ibe mucaan xiqqishaan daftara firii 12 baadhatee deemuu dandeenye suuraa dandee godhee gisee irratti taa'ee ilaaluu dandee ture gisee suuraa kan kee fudhatee mucaan sana amma boorsaa 12 wanni 12 daftara 12 yoo kanan baadhatee hin deema. Emotional ta'e malee guys makiinaa keessa jira emotional ta'e dachiin seenuu dhabe akkamitti. ኢናዋ Allah amana kana keessa sabura. Ayyaana si qomman dootiin si wage ayyaana itu dubbannaatiin si wage ayyaana mancaatu lamaatiin si wage ayyaana boorana barreentutiin si wage amala kana jijjiir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah waan bareeda guys taabtaa godha ishii isaan mootii adabbii ajaa'ibaa isaa አከስታና ረኮን ራንቀቡ አንጆሌ ቲሜቲን ጅራ ጆሌን አማ ሰንጎምስቴ ለበኸስ Bana kufiya takka. ሚጫ ከዳሙ አቲ አከስ ጎዴቹ ጊዜ ሰነከ ተነበየ Dirree bootii. ሚጫ ነነ ከረ ጎዳ Bana. guys bana shi Waan ufi mucaa jaalata lafa kan ummatti yawunat liji no fikir soo. nama takka qofa kanna na Musaa bataa mas jaalata. Kom bintu musa Musaa boo. namni bira rabbi irratti gola daa'ima sanaan. Ay dhugumaan bakka serious ta'ee haasaa dura reebitan. Daa'ima akkasii lakki interview ta'uu danda'u guyyaa hundaa. guys push godha Dhumicha loluu jira ture fuudhee jira. ani waan ofiitiin naa waan ni godhe naan jiru guys nu mo'aazani bar Taamuun feenu. ajabamuun Tolii waa isa faamilii. daddi ajaa'ibaa isin Sirna haamaleeyyan ajaa'ibaa keessa fayyadama. Waan fidi jettanii fudhatanii tuqaalan isinitti haa ta'u. Hundumti keessanuu haa kana ta'u. yaa taabtaa godha malee maal taatan Taaphaa jettanii taaphaadhaa ishii taaphaa godhaa. Irraa deebi'eefi bara deebi'eefi jira.
Guys, taaptaa godha. Akkasii buna diimaa akkasitti. Let's go guys, kattabu qabna. Ay, እንዴት ነው ተዋይ ሙሳብ ከነ ማለት ተጠሪው ነው ቢ Lakini mbekan. Yo kakente milikeni ni rakon kawan. Eenyurraa fuula harkatee mucaan kun maal jechuu koo wanni deemaa jiru. Yakkati waansan daa'imni lafa kaatee akkamii waan akkasii dalai. Maal jechuudha maalirraa akkamiin lafaa ka'ee dafni jaartii namaa jaartiitiin jechuu danda'a. Sanirraa nulatti walii ragaa namoota maqaa guddaa si dhahee ture namiina fa'aa. Filata kama na bae hin beekta an alarraa quban qabu abbaan barbaade alarraa na hawwuu danda'a. Kan godhaashi. Abbaan barbaade alarraa na hawwuu danda'a. Kanaaf dubartii maqaa fidoo malee dur jirti jaartii namaa namni hawwa jaartii namaatis numa cinaa jirti nu biraas bakka hedduu. Hai an meeqatu suuraa kan kee badhatee deemaa jiran suuraa kan kee badhatee deemaa jiran akka gootaatitti. Haacaa dhufi jawaari nu akkas badhataa hin deemne suuraa kee badhatee deemaa jiran. Guys tap godhaa kan mootan. Amma dhaamsee ati qabduuf maal? Harka yoo kennite rakkoon qabu harka yoo kennite rakkoon qabu. Dhaamsee ati qabduuf maal? Dhaamsee ati qabduuf maal? Warri mana kiyyaa maal godhaa jirtan? Maal godhaa jirtan? Taaptaa godhaa Yoo dhaamsee ati qabduuf maali amma? Dhaamsa waliin qabu. Dhaamii fayyee akka ganaa suuraa itti fayyadamne akka jaartii namaa taate ittiin. Asumarra dhaamiif. Hin dhaamuuf yaan. Maal hin dhaamneef? Hin dhaamuuf. Gurgurmachuu itti qabdaa? Musaaf dhugaa sitti maami. Aansa dhugaa si qabda. Daa'imni osoo ati ilaaltu dhalate of jalaa si ari'ee naamsa maal dhaamaaf yaan. Akkamitti sadii ta'e baate garuu. Mucaan kun yaal mucaan kun waama tasfaa wayii argateeti malee. Guys moo'atamne. Lafaa ka'eetii miti. Dharraa argateetii baree. Moo'atamne jechuudha. Moo'atamne. Let's go guys. Shaniin. Eessattu qaafa? Abdiikoo musaaf koo. Ay. Leensu tiyyatee so much. Ay yaara wal qarqaaraadha. Ay. Waan shannafne. Yiwaddishaan dhugaa sitti bahi si jaalata. Innaan ilaa maaltu maal ta'e? Si jaalata si jedhe mucaan. Taap godhaa ilaaba rabbii jedhaati bar taap godhaa jechuun kan kobar laalamee lijinnatiin wal moonna mooyaniin taap godhaa. Taap silaabu kan amma bara hedduu. Taap godhan immoo mootamnu wargaa isa bumuraat galatoome qaadii koo taap osoo godhame gaayis immoo mootamnu wallaahi. Waan ofiitti kakaataa maqaati. Amma kitaata muradhaame. Maal adabbiin keessan amma gizuma adabbiin dhuftu garaan na dhukkubaa bara. Taaptaa waraasi. Ibsi shaakii xiqqoo booharruu. Maal saati maa baddisamuun? No ibsi shaa xiqqoo booharruu. Ba'allaa taap godhaa. Xiqqoo booharruu. Eegaa maal si jedhaaraan? Na jagas. Maanya. Akkuma waan ofii nama bohaarsiisu haa bohaarruun jedhu iyyuu. Maal adabbiin keessan? Maal bohaaranii miti. Laal wazeen nu taphachiisina isin wazuma beektan isin hawaasa wazu. Harka hargufatee barate akkana taa'ee akkanatti hargufatee barate saniif. Walli dadhabni moo tiktook feesbuuk irra wazeen jira yuutuuba gubbaa wazeen jira dadhabni amma wallahi dadhabni. Paapichuun. No maaki paapichuun sirraa jijjiirra. Noi amma adabbii sadii nu hima paapichuun illee shamara poostee. Wal qarqaaraa warri mana keenyaaf gaarii maqaa mana keenyaatiif yookiin baha qoy muuyitiin godhaa. Ababaa 22 namni gara garaa jabaatee jechuudha. Abaaboo 22. Dhibba lamaan teessan ababaan teessee mana keenyaaf gaarii miti gaayis. Takabbarna. Ababaa 22. Takabbarna. Namni 22 jechuudha. Namni 22. Takabbarna gaayis. Takabbarnee jira akkasii buha. Namni gara garaa abaaboo takka takka. Jabaadha yaadda. Jabaadha. Yang gize gana dayehush. Me guys tap bola please. Isillachuutu ol kaatanii dhaab isillachuu ol kaatanii achi siitanii anna artiitaa lan waasimee akka Zuleykaan Nabi Yusuf gaafa agartu Nabi Yusuf gaafa argitu burtukaana murteetti osoo ni salaan buna asiin jira asiin dhugee ifata ganna.
Osoon adabbii natti himi joo isa ilaaluuti bar. Kana maal? Seenaa kana namni nurraa jijjiiru hin jiru. Mee natti himi adabbii. Maki. Adabi. Walirraa adabna bakka lachuu. Walumarratti adabine. Tabalachuu walirraa adabna. No, jechuun tokko maal ta'e lachuu kan walaallee kan maal. Tokkoon adabaman. Waluma jala qixaata tokko adabamanii geessanii. Guys, tap buda. Akkuma gisee keessanii ajajjachuun murdamtan kana gisee kennallee akkasuma qaxxaa. Bareedduuti yaa. Akka Walubii. Kanaan gurraacha kana namni Maya taabodha ishime. itti aansitan adabammaas. Walubii. Balaay. Walubii. Wayye bisaayyee. Kita koppa. Musab King jadi. Kingi makarallee maa. Way ajaa'ib. Maa kingi ta'uu fi shakkii qabaa. Guru King kan kita ada yuk kita. Musab lagi ya. Jechuun maa dhiira ta'uu fi shakkii qabaa. Ini cara benin. Kabad jecha. Musab you are king. Gize kami you kita nanti kabra. Paham berarti kata. Eshi. Mal botan sini fakkan. Yaa Rabbi mudhiin nu cittee. Orang kata itu. Qaxxee ammas hiiqannee kaaniin qaxxaa. Maki. Arab tak kena jalan. Wan adabbii damo. Kau sih gak kata. Ada bufia. Very good. Wayne. Wan adabbii. Jangan nakap bunaib sisera. Wan adabbii dam tere hai. Nada itu. Qoy adaba fadhanii bakka ni adabna. Hayyee agarsiisanii fedhe ada di mana kau kabare. Das indileenyi biyyee nukku. Ibsiif maaki. Guys taabudha. Ada biora. Ishii diddeewwal. Okay, bakka adaba tokkoffaa isin lachuu ol kaataniiti. Isin lachuu ol kaataniiti gidaara akkana akkaftan hanga tabni dhumu. Ijee barkuno. Obsi. Kai. Qixaata tokkoffaa gidaara akkana akkaftan. La ilaha illallah. Maal jettee takka qabdanii? Maal godhuu gidaara an qabna yoo jabaattanii numa dhuftanii xiqqeetti guyyaa takkaati isin fida. Ni dhufnaa barsanis dhufu leemna ta'uu wali. Way ara. Siraasiin si bira jirti siraasiin. Ammasuu ekspiriyansii gidaara irra godhatanii. Yoo dhiisii gidaara yoo tokkoffaa gidaara lammaffaa tiraasiin si bira jirti. Tiraasii akka qabatanii ibsaayii. Ati rammoo nafaa jechuun ibsaayii lubbuu koo minaamin injiraami. Ati illee rammoo jaalfadii loo lubbuu koo. No yookaan akka nama silkiidhaan janajjanu jiru akkasii silkii qabadhaan janajjanaame. Akka nuti nama isin bira jirre. Wal fakkaatti barsadeen wal fakkaatti. Maqaachiin sadaqaayee afuraffaa qaaraa sadaffaa qaaraa shan nyaadda. Shan. Gidaaraan dura jijjiira. Jijjiir. Hin qayyaru. Kan isinii ta'e fudhadha. Gidaaratti akkamitti gidaaratti ta'ure waan taane Yoo isin ati ibsaa gidaara. Akkamitti taane gidaara akkana qabachuun baara koo qaba gidaara si Yoo ammoo gidaara fuulaas garagaluu si hayyama. chaalenjii banaa. Fuulaas garagaluu si hayyama. Nyaata yookiin jaalala qabda nu ibsaa isiniin jedha silkiidha yookiin nu janajjana. Akka nama silkii haasa'u jiru kana jaaru Akka janajjana. nama nu isin bira jirrutti nutti tiraasii amma Manaa firii takkaan Ibsi banaa. isaanii beekta. Ani miidiyaa irratti hin jaaladhu hin beektu. Maaks galatoon. maal? Ismi chaalenjii banaa guys. Ismi chaalenjii. Wazee wayyaa. Noomaaki wazee wayyaa. Guys waan takka digdamaan. Aishi jantanaa deesiiti tiraasii amma shooti akka kana laasaa jirtu. Abaaboo digdama. Haasayin. Maal isin gattaara lubni erga diddammaraa. Qixaaxa lamaa qabnaa bara. Lamatti irra jira eessamu. Gaafina heessan nutti hin tolle dhiifama nu godha. Hayyee kaduraa. Hanqafadhaa waan hanqafadhaa itti kana dhiisa. Okay kaduraa bishaan afaan guutuu ta'a. Qaqqabamaa jirraa bar gaayis maaltu maal ta'aa jira sa? Mee taaptaap godha. Wallahi galatooma. Taap godhaan biras ka'ee roole. Isin maal fudhanne qixaat?
Jijjiiraa qixaata jijjiiraa kan nuti isiniif jijjiiraam gisee jiroonni. Garaan dhukkubee adabbii sadii nuti taatee baree haadha baatee. Taatee sirra jira ka tokkoffaa yoo diddan lamaffaa illee diddan. Abboo abbolan. Jira kadhannu. Maal madooshaan namadhaan madooshaa hojii. Qixaata fudhataa hin jirtan ka aarsitan ijoollee keenya. Nuu kan naaree tiraasii akkabadhu maal akkabadhu. Waan akkanaa hin adabamu. Hin adabamnu nuti waan akkafachuu kana nuti hin tolu gilas. Ayyee meeqaaf waan filtara fokkotaarra kayyadhaa filtara fokkotaarra kayyadhaa. Sun ammas xalaata diina hedduu qabna waan ta'eef TikTok kanarra. Maal isin adabnu? Jaalala nuu qabdan nu ibsaa qixaataa miti. Gidaara nu afadhaanii didan. Girgiddaa akkas ta'anii didan. Maal isin adabbii malee kabaraan beekanii? Ayah bishaan afaan inni lagadda akka ijoollee xixiqqoo qorroo. Naanta qo'e isin jaalattanii. Quufnee dhufne nyaata garatti quufnee dhufne bar saniif. Fikira. Ati garuu tu. Ayyee. Meelaal mee. Lubbuu koo. Maal godhaa jirti? Ajaja kalanii maal godhaa jirti sila namarraa deemaan akkanni? Jaalfadii lubbuu koo. Aanaan waan akkanaa falaasafuun fedhu. Osoo jaalfadii loon makaddaan ta'e makaddaa qabatan no way hin fedhu gaafa ati dhufte yaa waan akkanaa. Jeeqina si bakka jeeqini si qaxaa maarti cal. qixaaxa sadii qabneefsisa. Amma qixaaxa sadii hanga bitanuu geeman taphannu. Hin taphannu qaxaa midri. Qixaaxa sadeen tokkoon hanga nuu bitanii geeman taphannu. Amma laal qixaaxa tokkoffaa wazee taphattan xiqqoo. Qixaaxa lammaffaa qixaaxa